ጀዛኩሙላህ ኸይረን ለማለት እወዳለሁ። የበረካ ሚዲያ እንግዲህ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ኦልሞስት ወደ 1 ዓመት ከ2 ወር ሆኗል። አብሌ ኢስላማ ቤክሲሱ ፊ ሙልሱ ከሰቲ ሼኮታፍ አከሱመስ ዱዓተ ኢስላማቲፍ አጆ ቡዳ ከንቀቡ yoota'u ሚዲያን በረካ ከነማ tokko ከነማ ዱንፋ ሚቲ ከና ሐዋሳ በላቲ መጅሊስኒ መጋላን አጋሮ ቤከምቲ ሚዲያ ከናቲፍ ከኑ ሳቲ መቃ አከ ዲስትሪክቲቲ መጅሊሳ መጋላ አጋሮ ገለቴፈቹዳ በርባና ከናፍ ሚዲያን ኩን አከ ጎድነ ጅማ ኬስታ ፉሌ ሚት ከመርባደሙ አከ ቢያቲ አከ አዱኛቲ ዶርጉማ ተኤ ሐዋሳ ኬኛፍ ተጃጅለ ከከኑ ጎቹዳፍ ga'een keenya ga'een koo ga'een keessan ga'een hawaasa bal'aa barbaachisaadha waan ta'eef karaa hundumaatiin miidiyaa kana bukkee dhaabachuun deeggaruun dirqama keenya ta'a jedhee tana mana. Isaan keessattu majlisni yeroo ammaa Sheekh Muhammad Zeeniin hoogganamu miidiyaa kana kunuunsuudhaan bira dhaabbachuudhaan hojiin isaan illee hojjetaa jiranu yeroo ammaa riiformiin garaagaraa jijjiiramni hawwataa fi abdii kennataa ta'ee hojjetaa jiranuu kun toora miidiyaa kanaan baay'ee hordofaa turuun keenya ni yaadatama. Asumaan majlisa magaalaa Aggaarollee شكرا. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جلتمتوتا جماعة كينيادا غويا هرّا ميديا إسلاما قناة البركة غلطي فتشو كيستي ديستريكتين كباليتا أكا مغالا جماتيتي أبا ميديا كانا كاميراماني سيني سيسوما كان ورابو سيسوما كان هندي سيسريف كيچو وغا توكو في جئ مراساتي ميديان كون gola seenaa islaamaa beeksisuu fi mul'isuu keessatti daawaa masjida qofarratti gabaabbatee ture sun kallattiin akka inni miidiyaa hawaasa bal'aa biyya keessa biyya alaa akka inni qaqqabu geessisuu keessatti miidiyaan barakaadha. Akkuma maqaasaa kan baay'ee jaallannuu fi galateeffannuudha. Akkasumas miidiyaan yoo dhaabbatu wantoota namoonni qaamaan bira qaqqabuu hin dandeenye irratti xiyyeeffatee keessaan keessattu khutbaan jumaadha darbu akka hawaasa bal'aa biratti qaqqabu wantoota akka hojmaataa dhaabbilee islaamaa beeksisuu fi mul'isuu keessatti sheekotaaf akkasumas du'aata islaamaatiif ajjoo guddaa kan qabu yoo ta'u akka majlisaatti illee majlisni magaalaan Aggaaroo beekamtii qanaa kanaatiif yookaan miidiyaa kanaatiif kennuu isaatiin maqaa majlisa magaalaa Aggaarootiin akka distriktiititti galateeffachuudha barbaanna. Keessaan keessattu majlisni yeroo ammaa Sheekh Muhammad Zeeniin hoogganamu miidiyaa kana kunuunsuudhaan bira dhaabbachuudhaan hojiin isaan illee hojjetaa jiranu yeroo ammaa riiformiin garaagaraa jijjiiramni hawwataa fi abdii kennataa ta'ee hojjetaa jiranuu kun toora miidiyaa kanaan baay'ee hordofaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaaf namoonni miidiyaa kana gargaaruudha barbaadan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan miidiyaan kun ammallee kaameeraa of danda'a ta'ee hin qabu. Nus amma dandeenyu si gargaarraa si wajjin jirra miidiyaa kanaa wajjin jirra. Ijoolleen illee biyya keessaa biyya alaa kan Ustaad Faa'iziin wallaaltan illee jirtu jedhee yaadu daa'idhasi ustaadasi akka aartii islaamaatti illee nama waa tokko tokko qindeessuudhaan waan bu'uura shari'aa irratti bu'uureffatee isiniin gahaa waraabaa as gahuun isaa ni yaadatama. Nus akka distriktiititti hamma deemuudha qabdu sifaana hin deemnaa waan jedhu biizines maanajarrii baankiin hijiraa Saawuz Weest yookaan kibba lixaadha. Gara obboleessa miiratti dhagaame waa'ee miidiyaa kanaan wal qabatu miidiyaa barakaan wal qabatu kara saattan isin dabarsa. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee miidiyaa barakaa kaasuudhaaf kan isaan yaalanii miidiyaanii yaa'u qabeenyaa guddaadha akkuma beekamu
uummanni keenya uummanni musliimaa waggoota hedduudhaaf waa meeqaan booddeettamneet kan turre. Alhamdulillah gargaarsa Rabbii irraa yeroo ammaa kanatti gaaffiin uummata musliimaa yeroodhaa yerootti dedeebi'aa kan dhufee fi keessumaa bara mootummaa jijjiiramaa kanatti alhamdulillah wantoota hedduun uummata musliimaatti deddeebi'aati kan jiru. Sana keessaa waa'ee majlisaa kaasuu hin danda'ama. Waa'ee dhaabbata faayinaansii seera shari'aa eeggatee of danda'a akka hundeeffamu kan akka baankii dabalatee jechuudha. Maayikiroo faayinaansiin akkuma kanallee miidiyaan garaagaraallee akka isaan sodaaf yaaddoo tokko malee akka isaan hundeeffaman gochuu keessatti yeroo ammaa kanatti mootummaa kanallee ni galateeffannaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaan hawaasi keenya hamma ta'e wayii waa dhabne tokko gaafachuu irratti gatii guddaadha kan kaffalamu. Gatii guddaa kaffalamaa darbeera. Erga nu eeyyamame immoo waan nu eeyyamame kana kunuunfachuu keessatti, guddisuu keessatti, ijaaruu keessatti hanqina guddaadha kan qabnu. Kanaaf miidiyaan Barakaa erga hojii eegalee anumtuu kan hin beeku waggaa lakkoofsee jira. Miidiyaan kun baadiyyaa hunda keessatti bakka daawaan jirutti, bakka muhaadaraan jirutti sagalee uummataa ta'uu keessatti, daawaa kana dabarsuu keessatti bakka kutubaallee osoo hin hafin ofii isaaniitti otoo gargaarsa nama kan biraan qabaatin, faayinaanshaal sappoorti nama godhu otoo hin qabaatin kaka'umsa isaaniitiin hanga yoonaatti hawaasa keenyaaf tajaajila olaanaadha kan isaan kennaa jirani. Egaan ammas taanaan miidiyaa jechuun qabeenyaa guddaadha. Miidiyaan yoonna waan karaa gaarii irratti itti fayyadamne qabeenyaa guddaadha. Hawaasa keenya illee guddisuu kan danda'udha. Sagalee uummataati. Uummata keenyaaf illee roorroon garaagaraa yoo jiraate, hanqinni garaagaraa yoo jiraate, hanqina sana karaa miidiyaatiin yeroo amma jijjiirameera, teekinooloojii jijjiirameera. Namni yeroo ammaa kana mana isaa keessaa TV namni ilaaluudhaameera amma sooshaal miidiyaa kanarra kan jiru. Miidiyaan immoo sooshaal miidiyaa kanarratti ga'ee guddaadha kan inni taphatu. Kanaaf hawaasi keenya godaa hamma gubbaa jiru hawaasi keenya hundi miidiyaa kana bukkee dhaabachuudhaan dhaabbata islaamaa akka uummata musliimaatti dhaabbata qabna kan jennu tokko majlisa keenya madrasaaleedha, masaajidoota, kana biraan immoo dhaabbata baankii islaamaa hundeeffamanii jiranidha. Inni biraan dhaabbati keenya dhaabbata qabna jennu dhaabbati guddaan nama dhuunfaatiin isaa hundaa'u. Akkuma kanallee namoota muraasaan isaa hundaa'u. Karaa majlisaa isaa hundaa'u. Hundeeffame isaa eenyuun yoo ta'u wanta waa'ee daawaa, waa'ee uummata musliimaa kana kan dabarsu miidiyaa hundumtuu qabeenyaa uummata musliimaati. Qabeenyaa nama tokko kan nama dhuunfaa miti. Miidiyaan Barakaa kan nama tokko kan nama dhuunfaa miti. Kan hawaasa bal'aati. Kanaaf miidiyaan kun akka godina Jimmaa keessatti hafullee miti kan barbaadamu akka biyyaatti, akka addunyaatti dorgomaa ta'ee hawaasa keenyaaf tajaajila akka kennu gochuudhaaf ga'een keenya, ga'een koo, ga'een keessan, ga'een hawaasa bal'aa barbaachisaadha waan ta'eef karaa hundumaatiin miidiyaa kana bukkee dhaabachuun deeggaruun dirqama keenya ta'a jedhee tana mana. Asumaan majlisa magaalaa Aggaarollee shukran ጀዛኩሙላህ ኸይረን ለማለት እወዳለሁ። ሚዲያ የበረካ ሚዲያ እንግዲህ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ኦልሞስት ወደ 1 ዓመት ከ2 ወር ሆኗል። እንግዲህ ኢንሻአላህ ይሄ ሚዲያ ማለት ትልቅ ሀብት ነው። የምንጠቀምበት ከሆነ አጠቃቀሙን ከቻልንበት ትልቅ ሀብት ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊም በጣም በብዙ መንገድ ወደ ኋላ ቀርተን ነው የነበረው። ፋይናንሻሊ ወደ ኋላ ቀርተን ነው የነበረው። የራሳችን የሆነ ሚዲያ የለንም። የተለያዩ ጫናዎች በእኛ ላይ በሚደረግበት ጊዜ የምንገልጽበትና ለማህበረሰቡ የምንደርስበት መንገድ እንኳን አልነበረንም። አሁን ላይ ግን አልহামዱሊላህ የተለያዩ ሚዲያዎች ክሬት እየተደረጉ እየተደራጁ እንዲሁም ደግሞ ስታብሊሽ እየተደረጉ በጣም አንዳንድ ወንድሞች በራሳቸው ጊዜ በራሳቸው እየለፉ እንዲህ አይነት ልክ እንደ በረካ ሚዲያ ማለት ነው ገጠር ላይ እየሄዱ ሁሉም መሳጅዶች ላይ እየደረሱ ሙሐደራ ያለበት ቦታ ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር እያንዳንዱ ቦታ ላይ እየደረሱ ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉ። የተለያዩ መረጃዎችን ለማህበረሰብ እያስተላለፈ ነው ያለው። በተለይ ሚዲያ በረካ እንደ ጅማ በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ የምንጠቀም ወጣቶች ማህበረሰብ ላይክ ሼር በማድረግ በተለይ የሚተላለፈውን ዳዕዋ ሼር ስናደርግ ያ ዳዕዋውን የተናገረው ሰውየው ጋር እኩል ነው የምናገኘው፣ አጅር እናገኛለን። ስለዚህ ሼር በማድረግ ፎሎ በማድረግ ለሰፊው ማህበረሰብ እንዲደርስ ማድረግ ግዴታችን ነው የሚሆነው።
በተጨማሪም ትላልቅ ተቋማት መጅሊሶችን ጨምሮ መሳጅዶቻችንን ጨምሮ የአጋሮ ከተማ መጅሊስ እንደ ምሳሌ ልንወስደውና እንደዚህ አይነት ያሉ ተቋሞቻችን ከፍ ለማድረግ ጥረት ልናደርግ ይገባል፣ ግዴታችን ልንወጣ ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።